isii dabarsite. Isiin tiyya maal goote ree garaa jala garagaltee hojii biraa soxxeef. Hojii biraa soxxeef bakka jiru irraa taaksii qabatee itti dhaqee ofii wanna goote taaksii buuftee fi bakka jiru fuudhattee gaafaan abbaa manaa godhattee itti galtee jechuudha. Dhumate. Fuutee obbira fiddee hin hojjetti itti deebiti kiraa manaa irraa kanfaltii wanni goota tokko hin jiru gaddeemee gaalantisu harrentisu fardentisu jireenyatti bahe taa'ee sii bira gaafa kan ammoo as garagaleetiini isii eessa si beeka torbaan keessatti harka takka dabaluufi miseejii sii ilaalee cadhisu dhiirri gaafa si gantu siif gala basi maafuyyuu sii gala miseejii kan kee kana kasaa 24 isiin maal jettee akkanatti ilaalee akkanatti si deebisu kana miseejii kan kee kana ala xuula si deebisu kana taayibii muraasatti deebisa. Sa'aatii muraasatti arguu dhabeeti miti ka bakka dantaa kan kee fixataa jira jireenya bareedduu argate naa nyaadhu argate naa dhugii argate noorii argate nama caammaa jalaa kaasu argate nama kaalsiif caammaa addaan baasee kaa'uuf argate maal godhadha inni maal sirraa barbaada bar dhiirri jechuun akkasaa dhalteetitti kunuunsa nama barbaadu dhiirri akkasaa dhalteetti kunuunsa barbaaddi. Akka daa'imaatitti daa'ima diqqaa kunoo ji'a takka lamaatitti hanga waggaa 4 waggaa 5titti dhidhiibbaa barbaaddi dhiirri. Dhidhiibbaa yoo jedheetiin jedhu tamasiin irra banii godhi dhidhiiban sanii miti amma rakkoon shamarran kennaa irra caalan jechuudha irra caalan shamarran kennaa waan biraati fudhatan jireenya kana jechuudha. Yoo akkas ta'anii yoo maalii yoo ta'anii waa baay'ee ma wanti isin dubbista waa baay'eedha. Ma waan Facebook irratti maxxanfamee gizee abbaan manaa kan kee simmeetii keessa galee akkas godhi yeroo abbaan manaa kan kee oo jedhee ati yes jedhi yeroo abbaan manaa kan kee beebii jedhee ati calm down jedhi waan akkasiisan yoo dubbistan waan akkasiisan laaltan isaan bichaa miti jireenya keessa waa baay'eetu jira. Abbaa manaa kan kee kana waa baay'eetti ilaaluu dandeetta. Kallattii baay'eetti sharafuu dandeetta jechuudha. Kallattii baay'eetti isa honna jechuu dandeetta. Isa horachuu dandeetta. Dhiirri jireenya keessatti maal barbaaddi? Kunuunsa barbaaddi. Dhiiraa fi re'een takkaadha jechuudha. Amma re'ee yeroo argiteetiin jette tomma takka yoo taate malee ta'u ofirraa baate takka yoo taate malee amma re'ee yeroo argite bishaan keessa gadi hin buutu. Gubbaa kanarra qassi jettee dhaabatti. Hin jaalattu xurii. Akkasani dhiirrillee akkasi kunuunsa barbaada. Isin tiyya fuute hojiidhaaf itti kennite silkii isaa isin fuute mana keessa ol dabarfatte nagayatti ol kaayatte jechuudha. Silkii jaarsa keessanii baastanii namaaf hin laatinaa. Ilaa yoomii isin himname. Mee ilaa yoomii isin himne. Silkii jaarsa keetii yaa habiibtiti an amma wallaahi dhugaa isin hin jedha. Silkii jaarsa kiyyaati birriitiyya silkiitiyya sakandii takka faddaan hin bahu. Bas dhumate habiibtiti. Anamma gisee man arabaa gisee kuyeet hojjedhu birriiti yatan hojjedhe asiin. Silkii kiyya asiin. Bakka dhumate waa'ee ga'ee bar waan daqiiqaa takkaatiif jecha ati waan aarsaa meeqatti baafte dhabdaa jechuudha. Waan aarsaa meeqatti baafte. Amma namoota hedduu takka wayii lama dhiyootan akkasitti arge. Hiriyyaa isiiti. Wallaahi billaa dhugaa isin hima hiriyyaa isiiti. Nama alhamdulillah jaartiin tiyya lalabbe wallaa dhugama bar nama yeroo dheeraa wal dubbisanii nama yeroo dheeraa walitti wanna jedhanii waliin qaaqanii walii wanna jedhanii isiini abbaa manaa isii jaalachuu murteessite tuni fayyaaletti jireenya abbaa manaa isii waan abbaan manaa isii godhuuf baaftee itti himti waliin qaaqanii walii wanna jedhanii sa'aa 24 bilbiltiif sa'aa 24 barreessitiif shuf mee yaadaa mee gadi fageessaati. Itti dhiyaatte bar itti maxxante waliin qaaxxe walii wanna jetti guyyaa kam akka gara biyyaa galuu heddu guyyaa kam akka gara isaa galuu heddu akkanatti waliin haasofti waliin marii gooti maal akkanaa isinii ta'a guyyaa kam galuu hedda guyyaa akkas ta'uu hedda ofii garuu hin beektaa miti ta'e isaa waliin chaati walii godhan waliin qaaqan waliin kolfanee akkas ta'e garagal ol garagalee maal ta'e isaa waliin jireenya waliin oofatti isaa waliin walitti qaaqan. Gaaf kan maal goote sitti fakkaate as dhuftee likki isiin galu gaafa jiini lamaa hafo ofii tikkeettii murattee itti gadi buutee jechuudha. Abii welka manaa dhufu qaalii itti gadi buute tikkeettii murattee. Waan akkanaati jira. An kanaaf jireenya abbaa manaa keessanii baastanii namaaf hin laatinaa. Abbaa manaa kan kee waliin akka feete
uffattee waliin bulte qullaa waliin bule akkas waliin ta'etti baastee namatti ni min qabadhu garaa kan keetii garaa kan kee waa meeqa qabata mee fakkeenyaaf nama tokko waliin laayivii jireenya yeroo eegalte nama tokko waliin yeroo zinaa daladde ebelu waliin akkas godheera itti baastee himatta hin himattu kanaaf laayivii jireenya keessanii yaa shamarran tiyya yaa qaqqaaliiwwan tiyya sirriidha akka qalbiin tee nararraatu akka qalbiin tee nararraatu akka harmi kee nararraatu qalbiin kee nasrarraa abii galatoomi qaalii ko akka qalbiin tee nararraa harmi kee nararraatu qalbiin tee nararraati sun homa jiru haa ta'u garuu haa ta'u jireenya abbaa manaa keessanii baastaniitiin akka sigaa wannooti taashishaatti dhugina jireenya abbaa manaa keessanii baastanii akka pepsiititti yookaan ammoo seefalaa appaatitti dhugina dhiisaa galatoon gatanii wallaa isinitti haafu jireenya keessan keessa tasin gennatu jireenya kan kee diigaa jira bar keessattuu jaartii jaarsa xalaaxee irraa fagaadha ana mataa kiyya yoo taate hiriyyittiin tiyya yoo jiraatte jaartii jaarsa xalaaxee irraa fagaadha wanni akka jaartii jaarsa xalaaxee hin jirtu wallahi billaa dhugaa isin hima isiin waan biraatiif sin jibbitu bar ufii qorritee siree irratti haftee jaarsi gatee biraa lixee ganee biraa lixee jireenya biraa hin qabdu sibira dhuftee buna sii waliin dhuguu barbaadde ka ati ammoo abbaa manaa kan kee wal dabarsuu barbaadda jireenya bareedduu jiraachuu barbaadda abbaa manaa kan kee kunuunsuu barbaadda ijoollee tanteetti taansitee abbaa manaa kan kee kunuunsitaa jechuudha yeroo hin qabdu yeroo isii waliin oduu cambitu isiin kanaaf jecha maal gootiree dhuftee jireenya kan keessi bolchitii jechuudha jaartii jaarsaan adda baatee irraa fagaadha jaarsa fuudhee dhiira fuutee jaartiin adda baatee irraa fagaadha ka dhiiraallee wallaa dhugaa isin hin jedhu dhiira fuudheetiin jaartiin adda baatee irraa fagaadha fideetiin dhufee jireenya ofii isaanii si dabala ka jireenya hin qabdu ka jaartii ofii isaanii akka itti bulfatan hin beekne jechuudha amma dhiironni gariin dubartii takka bakka yoo siree irratti gaafa siree irratti wal ganii jedhanii bakka dhukkee irraa kaasanii abbaa akkas godhan dubartiin sanuma barbaaddi maali jedhu san barbaaddi dubartiin gaafa san akka isiin barbaaddutti biyyee itti haran maal barbaaddi san bichaa miti yaa obboleessa kee ishii suni poointii ta'eeti yaada ijoo ta'ee ka'umsa ta'eetuma anuyyuu irra caala dubartiin kasirraa barbaaddu kunuunsa sirraa barbaaddi dubartiin kasirraa barbaaddu maal si haa ta'u sirraa barbaaddi kennaa xiqqoo sirraa barbaaddi maaliif hin jiraa miti abaaboo godduu dheengadda hamzaan qabateetiin naafide sammaaf hin ta'in dubartiin bakka hin jiraa miti anaaf isin garuu tuffachuu dandeettanii anaaf amma wanni suni kennaa guddaadha jechuudha wanni sun kennaa guddaadha ana inshallah Nokia birri shanii yoo bitee naaf kenne jaalalleen kiyya yookaan abbaan manaa kiyya anaaf kennaa guddaadha sitti maybe nama kaameraa keessatti ilaalu nama waan xiqqoo ta'uu dandeetta anaaf kennaa guddaadha jechuudha wanni sun jechuudha haati manaa tanteessoo akkasuma kennaa xiqqoo sirraa barbaaddi sapiraayizii yoo galteetiin jette dhungadhu addasii bira lufi dhungadhu boqoo isii bira lufi yaa habiibi kiyyamaa jaartii zinaatu jaartii haraamatti daladduyyuu hunda mukaatitti hunda makiinaatitti bakka argitetti luka itti dirtee harka itti dirtee dhungataa hartaa miti haadha manaa tantee tana yoo dhungatte maaltu sirraa bada haadha manaa tantee tana yeroo laayivii bareedaa waliin dabarsite wallaahi dubartiin jechuudha dhiira durbummaa irraa fudhate hin dagattu jedhanii miti dhiira laayivii bareedaa waliin dabarsite dubartiin hin dagattu dhiira laayivii bareeda waliin dabarsite dhiira jireenya bareeda waliin dabarsite wallaahi never dubartiin hin dagattu akkasuma ka isii hiraarsaa baay'illee dubartiin hin dagattu gaafa akkasi isii hiraarsaa baate gaafa akkasi mataa isii nyaataa baate abadan jehannuma gaarii hin jiraattu waan xiqqoo sapiraayiz maaliif shittoon ta'in bitii fi fidii fi naa afuufadhu maaliif silkii birrii 10 birrii 20 yoo jiraate bitii fi kenniif waan xiqqoo yoo ta'e haati manaa sapiraayizii irraa barbaadde isan naa bite jettii bar waan akkana kanan ta'in bakka yeroon qorraa yoo ta'e kana gizee qorraa uffadhu gizee mana keessa uffadhu gizee waan akkasii uffadhu bakka kenniif biti bar haati manaati uffata bareedaa uffattee na afoon teettu haati manaati buna bareedaa dhaabdeen beettudha kasinii buna mana keessatti hin binne haati bunaati uffata bareedaan uffattu jedha bar kan guyyaa takkitti uffata haadha manaati bitan jaartii bitan hin beekne bar rakkoon dhiira kenne birallee isin birallee inuma jira bar
Anamma dhiiraallee shamarran illee gorsaa jira. Kan guyyaa takkitti jechuudha. Sinii bunaa mana keessatti bitee hin beekne mee waan ijji kan kee jaalattu biti. Manatti hin gali. Haati mana tan teessuun horachuu haa wallaaltu. Gaafas maal goota seeta baatee irratti fuutaa jechuudha. Baatee irratti fuutaa duraan dursa fuudhuun duratti jireenya keessan barsiisaa dubartii. Amma dhiirri tokko tokko bakka rarraafatee bichaadhaa fi deemee fuudhaa jechuudha. Irruma jiraa bichaa. Wallaa dhiifama naa godha. Irruma jiraa qofaa fi deemee dubartii fuudha. Haala kan kee maal akka jaalattu maal akka jibbitu maaltu akkasii ta'u maaltu akkasii hin taane itti himi haadha mana tante sanitti. Nyaata keessa maal akka barbaaddu maal akka hin barbaanne itti himi haadha mana tante sanitti. Yaa obboleessa kiyya baafattee sitirii haati kan keessin agarre sitii abbaan kan keessin agarre baafatteetiin waliin bulaarte waliin rafaa jirtaa miti. Ahaa yoo isatti baastee himatte. Yoo isatti baasteetiin dubbatte maal rakkoo qabaa jedhaa barmeena himi. Mee yoo baastee isitti himatte maal rakkoo qaba? Itti himadhu. Waan akkanaa sirraa barbaada waan akkanaa sirraa barbaada waan akkanaati. Itti himi san kan jirreen hin cinqini. Distii mana keessatti hin binneen marqa distii hojjedhu hin jedhiniin. Distii mana keessa tirii mana keessatti hin binneen yookaan ammoo saanii shiroota mana keessatti kophaatti hin bitanneen saanii shiroo kanallee kophaa biti kanallee kophaatti fidi shiroo kanallee kophaa fidi kanallee kophaa fidi haati mana kan teessaa siif fidi inshallah. Allicaa fi waxii diimaa aybii bakka takka naqasitti fidi yoo saaniin biraan jiraanne maal gooti? Saanii garagaraatti nyaachuu barbaadde saanii garagaraa biti mana keessatti qarshiitti kenni biti meeshaa akkanaa jedhiin. Gariin barkama mana keessa hin jirre kanaani haadha ofii manaa ofii kana hiraarsaa bara. Homa mana keessa hin jirre kanaan galatoom. Wallah homa mana keessa hin qabne kanaan haadha mataa isanii chawun godhina mataa isii. Jireenya mana keessa hin qabne. Algaalimsi irra bulluun qayya. Algaalimsi irra bulta yoo ati hin binne isiin eessaa fuutee qayyarte surree ofii addaan badhiste moo qamisii ofii addaan badhiste kaatee siree kan keerra badhiste inshallah. Meena himi mee algaalimsi irra bultaa akka qayyartoo barbadde shittoo mana keessaati jira shittoo mana keessaa akkasiin afuuftoo barbadde shittoo mana keessaa biti. Laalii biti isiin achi booda ofirraa qaanfatti. Wallaa ofirraa qaanfattee achi booda kaatee mana midhaasitee jireenya kan keetu midhaafattee jetti. Ka'ii biti haa waan akkanaa godhi mana keessatti. Maal rakkoo qaba? Bakka erga gaafa fuudheeti inni bakka abbaa qabeenyaati. Galee yoo itti tole nyaate yookaan bahee lixe. Ammoo gabbayee hiriyoota waliin alarraa nyaata. Gaafa kanaati mana isaa isuma dagataa dhufti. Bishaanu mana keessa keettee isaan hedduu gaafa inni alarraa nyaachuu eegale. Bishaanu mana keettee isaan nyaatee kada itti bakka. Yoo argatte ofii ijoollee ofiitii waliin badaallee meeshaalee taatu xabgoote kaatee isaan hedduu. Wallahi. Isuma yoo hedduu bakka hin dagattiiyyuu jechuudha. Maaliif alarraa nyaatee gala jetti alarraa nyaatee dhufa jetti bas kalli wallee abbaa mana. Ilaa yoomii jedhaa bara. Ilaa yoomii dayyuusa walitti taatan. Ilaa yoomii maayyim araadaa jedhan san walitti taatan. Ilaa yoomii. Meena himaame. Kootu surree mana kadiiriiti gate ati haadiratti ufuu gate hoolaa akka kan keetii kanaaf achi kaa'ee bara. Surree mana kadiirii jedha. Siifuu achi kaa'ee bara surree mana kadiirii san gaafa biyya galte haadiratti ufu. Maybe shortaan Suudii yookaan ammoo Kuweetiin irraa eegee qullaa gassi buusuun oltu goo achi galtee itti haadiratti. Waan biraa haasaa inni waan biraa haasaa. Kakka kan keetii kanarraa dubbataa jira bara. Wallah kakka kan keetii kanarraa haasaa yaaraan. Kanaafuyyuu dhugaa rabbii isiniin jedha. Inshallah galatooma dhugaa rabbii isiniin jedha. Shamarran kennas dhiirri kennas of laala. Ammoo shamarran wanni isin gorsu yoo jiraate irra caalaa jireenya keessattis jaalala keessattis kan miidhamu nutu miidhama. Jaalala keessattis yeroo argitanii jireenya keessattis yeroo argitanii irra caalaa shamarrantu miidhama. Maal itti dabarsinee of kennina dabarsanii of hin kennina.
dabarsanii ufin kennina yeroo isin jedhu dhiira tokko yeroo wajjin raftanis haa ta'u yeroo wajjin nyaattanis haa ta'u yeroo wajjin deemtanis haa ta'u yeroo jaalala keessa galtanis haa ta'u dabarsitanii dhibba keessaa paarsantii dhibbatti ufin kennina qulfii jireenya keessanii baastaniitiin hin kennina qulfii kan kee jechuudha akka nama qulfii mana akkana qulfii mana jechuudha fakkeenya mana jireenya mana kan keessa galtu qulfii lama gootee qabatta argitanii qulfii lama gootee qabatta maaf lama gootee qabatta gaafa abbaan mana kan kee bahee ala ture ati dhaabattee san eeddu barri irra qulfii lama waan harkaa qabduu fi banattee galtaa jechuudha. Silaa dhiira barbaacha achi deemtee maal rakkoo qabalee maa fakkeenyaaf dubartee kan jimma dhadhuu fi dhiira yoo heerumte isaaf jecha sa way asii fuutee galtiin dhiira jimma yeroo arsitti jimmatti dhiira jimmaati heerumte dhiira jimmaa tokko fuuteetiin arsittiin hin galtu fuutee galtee ni jedhamaa jechuudha. Eessa dhatti jimma mafaana dhatti jechuudha. Fakkeenyaaf arsii takka yeroo dhiira harargee tokko jaalatte dhiira harargee bira dhatti jechuudha. Bakka inni jirutti bira dhatti jechuudha. Meera lamee maayyim araada yentin jedhan san jechuudha. Bakka injiraa miti atuu osoo si ta'ee of ajjeesa atuu dhiira barbaacha kaayiroo dhattee jettee mata akka koomentii kan kee jalatti I am so sorry my baby. Komentiin kan kee kun akka jecha bareedaa fi jecha gayaa siif kennu na taasise galatoomi kan barreessu kan keeti. Maaliif dubartiin takka bakka feete haa isaaf jecha bakka jirtu san irraa kaatee haadhaaf abbaa isii haadha isii tajji'a sagal gara abbaadhatte. Abbaa haadha isii kan fincaanii fudhaan keessaa isii baasanii ilaa amata 15 16 17 isii guddisan san dhiifteetiin baatee achi dhatti jechuudha. Isa barbaadaa jechuudha. Kan nyaattu dhabdeeti miti kan dhudhu dhabdeeti miti firaasharra bultu dhabdeeti miti waan uffatu dhabdee miti isa barbaacha kaatee achi dhatti jechuudha. So an isa barbaadaafuu yoo kuyeetii ka'ee biyya kana dhufe maal rakkoo qaba yaa bareedduu kan koo bakka inni jirutti itti dhufee jechuudha. Galatoomi ulfaadhu. Galatoomi gomattuu jedhe lataa qananii galatoomi gomattuu jedhe akka yoo kufee hin ciibne bakka yoo maal ta'e hin kaane kan na gargaarte jedhe kanaafi dubartoonni jechuudha asumaan gara dhimma kan kootiitti deebi'a. Dhugaa isiniin jedha nutu rakkata yeroo baay'ee ani ni arga kan ulfaan rakkatu kan yeroo baay'ee bakka kan qarshii irraa nyaatanii wallaahi hedduutu jira. Ni argaa jechuudha bakka maali waan jedhu wayii abaarsa qabnaa sila nu dubartiin tun dubartii mataanii addunyaa kanarratti iyyuu argamuudhaaf abaarsa wayii qabnaa waan jedhu illee natti dhaga'ama. Ni arga shamarran hedduu wallaa kan ol baasanii hin himanne kan keessaanis sanatti himatanii bakka hedduutu jira. Jaalala isaanii qabanii jaalala isaa du'anii qabanii isaan adda bayuu hin fedhanii inni mallaqa irraa barbaada isaan adda bayuu hin fedhanii inni viidiyoo kooliidhaan wantoota garaagaraa irratti dalaguu barbaada kan callaqaman baay'eetu jira. Argitanii ammas qulfii akkuma qulfii manaa lama gootee qabattu san onnee tanteetis takka isa kenni takka bira qabadhu. Onnee takka yoo qabaatte cinaa isii akkanatti jechuudha addaan dhoosii takka isa kenni takka bira kaayadhu. Maaliif obboleessa garaa ofiitiyyuu yeroo ammaa yoo tole sii ta'aa jira obboleessummaan kan kee kanatti waliin dhalatte yoo tole sii ta'aa jira yoo hammaate garuu diina sitti ta'aa jira. Ishii ati wanni ati yaaduu qabdu obboleessi kan kee kan ati waliin dhalatte kan yoo tole si'ii firaa yoo hammaate sii diinaa ishii ka ollaa keetii kan jaalalli itti si fidee kan jireenyi fuudhee itti si fidee akkamaa ta'u kana laalame kana laala yeroo jireenya tokko keessa galtan
hadha jaalala jira boru jibbaan jira hadha jaalala jira boru addaan ba'uun jira yaada ammas tan dhiira tokko dhibba keessaa dhibbatti dhibba keessaa dhibbatti baastanii jaalala san ittiin himina dhibba keessaa dhibbatti baatanii jaalala san hagana si jaaladha maal ta'a akkas ta'a dinjiraa miti himii fi akka jaalattu garuu ammoo dhibba keessaa dhibbatti akka isa jaalattu hirri jettee gaafate hidda mataa kana buqqistee itti himte inni daran dhufeetiin asii qixxee kana rifeensa si buqqisa bakka akkaati isa malee jiraachuu hin dandeenye dhibba keessaa dhibbatti jala sararaa jechuudha bakka isa malee ati jiraachuu akka waan hin dandeenyetti gaafa kan ati jireenya keetiif yaaduu qabda gaafa akkasitti itti himtee jibuuftee kaalkuleetarii jireenya kan keetiis agarsiifte inni amma waan itti hidda kan kee wayii bakka si dhukkubdu wayii si buqqisee si biraa deemuu wayii barbaada maaliif zoortee illee ati akkuma isaatti deebitu jechuudha waan hamtuu wayii sirratti dalaguu barbaada jechuudha kanaafi yeroo jaalala itti mattanii gadi buutanii akka hadhooftuutitti gadi buutanii itti himatinaa jaalala haaf godhiitti madhu haaf godhiiti akka jaalattu akka kabajjitu itti himi yeroo inni aara silkatti dirqam sirra godhee biraale ta'e obsi gadi deemi hojii kan kee hojjetadhu dalagadhu uf qabi laali deebee sitti bilbilaa deebee si yaadataa laali inni nuyyuu yoo ati siirasiitti qabaatarte yoo ati siirasii taate booda deebeetiin si yaadataa jechuudha garuu yoo ati faana isaa deemte maal jette kaanittillee akkas naa godha akkas naa ta'a maali isaan gargar ba'ee jiraachuu hin danda'u maal yoo ati jette maal godhane si argatee jira jechuudha gaafaan ati miidhamaa deemte gaafaan ati rakkachaa deemte keessattuu qarshii keessan ana garuu wanni natti wanna jedhu tokko jiraate dhiira ati waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 horattee kaate si dhiisee intala biraa jaalatu jireenya dhiiraa waliin jiraatan keessa waa lamatu na gubaan akka mataa kan kootiitti kan obsuu hin dandeenye waa lama tokko maali dhiira guyyaa takka si argee ka'ee si wajjin laayivii dabarsee ka'ee achi booda hin jiraa miti eessatti duute eessatti buute takka sin gaafanne tokko daaraa ta'u jechuudha ammas dhiira ati bakka horataa dhattee waggaa 5 waggaa 6 horataa dhattee gaaf kana shalap jedhee tumaan achumaa hin jiraa miti shalap jedhee tumaa akkuma kun feestaa dhabidda bu'ee kana huluf jedhee tareeti jireenya biraa eegalu ati horattee gaafa namni namatti isan qixxeessine gaafa namni akka sadeetti isa laalu gaafa namni hiyyeessa jedhee isa tuffatu gaafa namni jireenya isaa irraa quba hin qabne ati fuutee namatti isa qixxeessitee maal nyaatte isaan jettee maal uffatte isaan jettee eessa oolte isaan jettee eessa bulte isaan jettee ati fuutee isa namatti isa jette gaafasi ilaal gaafas fira si malee hin qabu nama si malee hin qabu garuu gaafa ati jireenya badhotti isa baaste jira miti dullacha gabaa irraa bitatanii marga keessa gadhiisanii gaafa torbaanii abbama bitee galee san iyyuu hin beekne argite jedhuun hin dhageenyeef tokko akkas dhiira akkasiisan wallaa dhiira akkasiisan tuna gubaan dhiira akkasiisan arguu irra odoo lubbuu teessan obbaasee irra filadha dhiira akkasiisan indazii makaraa wuste asaallifee asaaddiggee achi geessee ka'ee maal soba wallaa yoonni sobon jiru hayaati mee laala takka intala takkaati dhaabadhuuti mee akka intala takkaati dhaabadhu yaati an jireenya hadhooftu san keessaa isa baasee fuudhee asii isan ga'ee akkam kun warra amma Suudaanii farraa Kaayiroo tana fidanii Suudaanii farraa Dubaay fidanii fuudhee Suudaanii farraa Dubaay fidan Suudaanii farraa Kaayiroo fidan gaafa kaan inni maal godha isii gadhiiseetiini isii gadhiisee jireenya biraa eegalaa jechuudha argitanii isitti dhiisa jireenya biraa eegala maaf ittiin dhagayamne reesii maaf ittiin dhagayamne nan dhagayaman mudhinna cita nam waan akkanaa kana yeroo argu mudhinna cita yeroo shamarran teenna rabbiin obsallee nuu haa kennu rabbiin gorsallee nuu haa kennu shamarran teenna
qarshii keessan harka qabadha. Ana ilaa hanga bakka kana deemuu dirasii kanaan gahe qarshii tiyya jechuudha. Jaalallee kiyyaa miti jaaladhees argeera. Maatii kiyyas miti. Nagitanii maatii kiyyallee miti. Kanan xaaraa fi ture, kanan kushiinaa keessa dhaabataa fi ture, kan arrarra'aa fi ture, obboleessa kiyyallee miti, obboleettii kiyyallee miti. Ilaa bakka kana an dhaabadhu, haa xiqqaattu haa guddadhu, ilaa bakka kana an dhaabadhu kanan geesse qarshii kiyya kan hojjadhee fi kan dalagadhee jechuudha. Amma garuu biyya kanaa gad dhufeetiin jedhe walumaa galatti naannoo ji'a 4 yoo ji'a 5 deemanatti